Even jollu marraa akka ibsaa kanatti fedhii qabaachaan turre eegumeessa bira dhuftee wanti jettu guyyaa keessaa gara aartii dhufuun kun sitti ulfaanne xiqqoo. Sajirti jee kan barbaadu bareechisa walli sun illee natti hin ulfaanne dhalaan carcarriitti moo wallaaltu. If you agartuu baanta. Xiqqoo boona qabdi beekta. Erga walitti dhufnee. Mee gaafa wallee kan irra deebitee walliftu kalarri mataa keetii qaatii qabdu gara artistoota duraanii kanatti jalaan deemu. Tole hedduu gaariidha galatoomadha. Mee sirba tokko amma wal jalaa qabdan tokko mee walli taati daawwattoota keenya bu'aartileeti ammallee itti fufna. Awwaana toltan ijoollee gaddaa mee gara biraatiin wallee galata ala buutii wajjin jidduu kana hojjetan takkaa ture arraas boruu dhuftaa wallee Adam Haarunsan
كبرة كجوتن ولا أدم أرون الدو فوتني تي أكنا ما شاب يدل قلتي كبرة بفا أجايبات إنه جتني ما غافا أيديا كنا ولا كنا وجتشو أما قا نموني الدون سربوتا ما شاب يغافا وجتن ني أجرا ولا دران جيتار عندنا جميع كنا مشا أميا برادين وقاو جتن أجر إذا مو جيتار كنا بيدي تقولتني بفا أجايبات في الدم جيتار مدور إنه وجتمين ثاني وني إثني بمئة ثو ولا كنا واسع برد كفر تمر تقوله جيتار مثلا تكفو يتتملي ثانو ما ما غافو ولا كنا هوجة تنجا استني ثم بكا غرتي منا خيثتي تكاو استوديو متا خيثني ومتني ثم جيتار ثلاث حركات تندو بيها هوجة تمو استوديو ديم تني ثم كنا مخانة ولا كنا أوديو ثاو هوجة تن أكمل هوجة تمه Baga gaafatte gaafii tana akkuma gartee nama tokkotti gartee akkuma wallisaa kaanitti istiidiyoo hin dandeenyu wanni filata inni kuni Ali Muhammad Diimaa istiidiyoo qaba. Iftaana istiidiyoo Lagaxaafoo jira. Kan itti dhaannu gitaara keenya inni wanni orjinaaliitii gartee riitimas gaafa nu kiree godhu orjinaaliitii gaafasii san irratti deebi'eeti. Gaafas waan jiru jecha wanni isaa gaafasii waan ta'e jecha tiraakoonni inni itti nu ida'us gartee waan san fakkaata. Ka gaafasii san jechuudha. Riitimni inni nu kiree godhee gartee gitaara nuti irra naqanna wannidha. Saawundi riikardiidha maali? Saawundi riikardiidhaan jechuudha. Akkuma gartee wanni mooderni ta'e kanaan kana kan gitaaruma kanaa malee mana keessatti waan waraabbannuun hin qabnu istiidiyuma isaa dheenee gitaara keenya itti galfannaa nuti inni wanni inni nu gumaachuu waan guddoodha. Gartee sagalee teenya achuma kannannaa sagalee qulqulluu fi riitima inni nu kiree godhu orjinaaliitii sanitti deebisa waan kana hunda. Tiraakoota inni itti ida'uu jira waan takka takka gartee jirtaatis keessatti ni dhagahama. Akkasii waliin miidhagee isa bira deemee Ali Muhammad Diimaa galatoomu istiidiyoo isatti dalagan. Okay, Ali Muhammad Diimaa dhugumatti nama hedduu takka walleelee hedduu hojjechuu fi namaaf illee hojjechuudhaan beekamudha. Artisti buleeyyii keessaa isa tokko dhugumatti waan bareedaa hojjechaa jira. Umrii rabbiin wal faadhaa hir'isu gara biraatti mee gara agartuutiin dhufa gaafa gara aartii kana dhuftu gaati abbaa manaa keetii wajjin gaafa gamana dhuftu aartii kana hangam akka si rakkiseme jechuun inni wanti bira jiruuf hanga sun tollee si rakkisuu dhabuu danda'a garuu duraan gaa aartii kana keessan turre ifin ijoollummaarraa akka ibsaa kanatti fedhii qabaachaan turre eeguma isa bira dhuftee wanti jettu guyyaa keessaa gara aartii dhufuun kun sitti ulfaanne xiqqoo. Natti ulfaanne ijoollummaarraa illee wallee numa dhaggeeffadha haa carcarii mi bakki itti guddanne wallisuun illee natti ulfaanne dhalaan carcarriitii moo wallaaltu numa wallisaa isaa hojii mana keessanni wallisaa baheetuma wallisuu sodaadhe malee fedhiin aartii uummata Harargee keessaan dhabamtu yoomiyyuu wallisuu keessatti baatee wallisuu haa itti ulfaatu malee fedhiin aartii uummata Harargee keessa hunduma keessaa wali jirti jeetii yaada akka kiyyatti natti ulfaanne wallisuu natti ulfaanne. Dubartoonni dhaloonni ammaa kun gaa aartii duraan haloo daawwee fa'aa qabaachuu turre almaas safarraa fa'aa qabaachuu turre namoota jajjabaa aartii Oromoo kana sadarkaa kanaan gahan aartistoota jajjaboo ajaa'ibaatti argaa qabaachaa turre mee dubartoota fi aartiin wanti kun gartee aartiin ammayyaa kun ammaa kun dhaloonni amma jiru kun aartiidhaan waliin akkami haalli deemaa jiru kun maal sitti fakkaata akka dubartii takkatti? Haalaan gabboodha. Jaraa wajjin gisee wal faana qabannu haalaan gabboodha akka aartii Oromootti. Namni nuti qabnu amma hangaftitti teenya Faaxee Anniyyaatii fi Saaliyaa Saamiitiin ala ijoolleen dhuftee jirtu annatti xiqqaatti. Xiqqeenyaan alattu riitima dhabuu bakka koonfidansiidha yoo wanni takka dhuftee isteejarra dhalaan wallistu hin qabnu Faaxee fi Saaliyaa alatti. Akka saba biraatiin gisee wal moggaa qabamne dubartootaan haalaan gadaantii jira. Haa haanu, haa leenjinu. Nutilleen
aartiin qabsoodha. Aartiin tokkummaadha. Aartiin jaalalaa ni barbaachisna nutis haa kaanu haa jajjabaannu haa wallisnu haa leenjinu leenjirraa kaati wanni tuni. Ani beektuudhaan isaanirra ni jira jechuuf yoo osoo hin tahin koonfidensii haaluma qabnuun haa irra leenjinu waan bareedduudhaan haa as baanu. Jarjaruun caalaa beekamtii argatuun caalaa wanni dursu beekuudha. Beekuu waan taateef haa jajjabaannu haa barannuun jaa ammallee wanni nidaatuu barbaadu saba keenya irratti wanni nan dubbatu barbaadu nu jajjabeessaa dubartoota harama yookaan harama sabaaf dirqama garuu saba Oromoo cimsuuf gartee nutis mul'atuuf nuti ni barbaachisna. Jecha hamaadhaan dubartoota keenya qalbiin cabsinaa waa hedduu arginaa waa hedduu takkaa jira sooshaal miidiyaa kanarraa nu jajjabeessaa malee attaachi nu godhuudhaan nuti hin jarjarinaan jaa carraa kana waan naganniteef galatoom. Waa hedduu takka galatoomee ulfaadhootillee waliftuu cimtuu akka taatu abdiin qaba garanumaa nuyi koonfidensii fi fedhii ati qabdu kilipiilee jidduu kana hojjechaa jirtanii fi sirboota abbaa manaa keetii wajjin hojjechaa jirtan irraa argaa turre. Gara biraati mee wallee takka dhuunfatti yoo dandeesse gitaara ati nuuf wallisi yoo ammoo ammaaf xiqqoo sitti rakkise ibsaan ati dha'uuti sagalee ta'e kophaa dhaga'uu feena. Adis namarami jala khodi kama ina araram asiti marama adis namarami jala khodi kama ina araram isa jirti je kana barbat parik sirjaya hayyan Mala mala gambe ndofne ni hafte ipa malan jatte andara pat Mala mala gambe ndofne ni hafte ipa malan jatte andara pat Otu jalan berpadu berjalan fiya hidaya bisa jadi jalan berpadu bertukar cahaya hidaya Tirane hawaja yada khillamide nalale Wadbane galala tirane hawaja yada khillamide nalale Otu otu jahani barbadu berjalan hiya hadinaya Isa jirti je kana barbadu bertukar cahaya hadinaya Alisa galgala Ya galgalis go Alisa galgala Ya galgalis go Asanjira jatte nanjachabis Asanjira jatte waina jachabis Otu jatta hara hargitu Abbe amada yaro kharjuba Otu jatta hara hargitu Abbe amada yaro kharjuba Wow. Dhugumatti walitti ajaa'ibaati. Wallee yeroo dhiyootti nama walleetti makame fakkaatu dhugumatti artistii yeroo dheertu artii keessa nama ture fakkaata. Mee ibsaa ammoo wanni gaafadhu gaafa artii Oromoo kana gaa akkuma reeffa irratti deebi'ee sitti himaa jiru
Gaafa aartii Oromoo takkaahuu artistoota Oromoo hangaftoota kana bifa kanaan fiduudhaaf yaalii gootan sirboonni kun gaa yeedaloo fi walaloon isaanii kan nama biraati. Mee gaafa wallee kan irra deebitee walliftu kalarri mataa keetii qaatii qabdu gara artistoota duraanii kanatti jalaan deemu. Akkuma beekamu gaa namni kun hundi kalarra mataa isaa qaba kan ittiin wallisu yeedaloo fi walaloolee wal fakkaate kan mataa isaa fi ni qaba garuu yeroo yeedaloo fi walaloo isaanii tana fakkeessuudhaaf yaalii gootu kan mataa keetii si jalaa badaan deemu mee waan kana akkamiin wal dandeessiftee oofta. Dhugaa ni dhufa garuu yeroo hedduu wanni nan gitaaraan taphadhu yeedalaa fi walaloo isaanii cinaa taphadhu malee sagalee isaanii san gartee fakkeessuuf carraan qabu wanni ni fakkeessas jee yaalu. Maaliif jennaan namuu wanni irra jiru qaba beektaa. Anamma tiyyaan na jalaa bade yooniin isaaniin fakkeessa jee isaan fakkeessuus hin danda'u baay'isawwee. Tiyyumaanin taphadha tiyyatana. Yeedaloo fi walalootu isaaniiti malee kalarri. Toonii isaanii kalarii mataa kiyyaatiin wallee isaanii wallisa. Gartee isaan fakkeessuus yaaleen beeku hin danda'usi. Tiyyuma tanaan wallee isaanii taphadha. Gara biraatiin ammoo dhumarratti waa'ee wallee ammaan tana haarawaa torbee kana keessa gallakkifame takkaahuu gurra hawaasaatiin geessan kana ilaalchiseeti kana kaafneeti gara dhuma sagantaa keenya deemna. Mee walleen kun gaa wallee dhugumatti ani duraanuu hedduu jaalladhu yaa ililii birraa fi sirba maadii sheekaa kan dhumarratti laal oolu dadhabee jiru kana mee sirba kana akkamitti hojjettanii walaloo fi yeedaloon gaasilaa beekamaadha. Gaafa hojjettan maalirraa kaatanii waan kana hojjettan daayirektarri isaa hoo akkamitti wantiin sun kilippiin sun bifa saniin akkamitti isin bareeduu danda'e? Aayidiyaa eenyuti bifa saniin aadaadhaan akkasitti hojjechuun sun? Aayidiyaa jalqabaa wallee lamaan tana walitti hiiree naafi haati manaa kiyyaa agartuun manatti usneetumata shaakalaa turre. Wanni bakka amata kana keessa jechuun numa shaakalla manatti booda yaadan dhiyeesseefisi. Wallee lamaan tana agartee walitti hiinee maaliif hin daliinee waan jettu yaada dhiyeessee fi bareedaadhaan an jettee haala saniin istiidiyoo dhaqnee audiyoo dalagannee gitaaras anummaan itti naqee. Hoggu kana gaafa audiyoo dalagannee finnu yaada iskuu raabaadorii Jaaliin Saayibaa kiyyaa barreessaa fi gaazexeessaadha. Inni yaada dhiyeesseef wallee tana gaafa dhaggeeffatu iskiriiptii barreessuu seenee jechuudha. Viidiyoo itti dalaguu qabnaadha. Nutis yaadni keenya viidiyoodha. Iskiriiptii inni akkasitti barreessee gaafa iskiriiptii na dura qabu akka malee natti tolte iskiriiptiin duraan beektaa haaluma barreessanii dalaguu faane gartee eeneetuma tatteenyee takka ammoo koondishinuma duraan dabarsaa turre sanii booda gaafa iskiriiptii ilaalu akka kana dalagu na dirqite iskiriiptiin baasilleen itti baasee jechuudha. Kaameeraa yoo ilaaltee jiraatte 4K'dhaanii kun baajata guddaadha. Gama viidiyootti gaafaas dhufnu haala saniin daleelee jechuu barbaadeeti. Hedduu tokko bareedaadha. Waan ajaa'ibaati kilippiin suni. Hedduu bareeda. Mee wallee san yaa ilillii birraa kan yookaan dhugumatti wallee ajaa'ibaati. Wallee kan hundinuu bareedaadha. Addatti immoo sirbi sun hedduu tokko bareeda. Ani akka mataa kiyyaatti feevoraayitii kiyyaa sirban hedduu dhaggeeffadhuudha. Mee sirba san yoo danda'ame oggota kiraan hojjechuu dandeessanii? Ilillee birraa bareeda jaartudha. Ilillee birraa bareeda jaartudha. Yaanni feena ergari wajjin gannaa
wajjin gallafira. Ya Sita Vrindavanagara Ya Sita Vrindavanagara Ole khawajingala najala tumhe baga najala tumhe baga Jaalalti tee ulfattu nonne torra qubate. Jaalalti tee ulfattu nonne torra qubate. Maaliifi nan gargaare nadhiida jaljate narraayida jaljate. Zigali nagargare sirrana gabe male Zigali nagargare sirrana gabe male Onne to boji umhange arramiti bubule Yaa ililli birraa bareeda jaaltu dubra. Yaa ililli birraa bareeda jaaltu dubra. Yaanni keenya ergaree wajjin galaafirra be wajjin galaafirra. Ya Shita birra bareda lalaga Ya Shita birra bareda lalaga Dole khawajingala najala chumfe baga najala chumfe baga Inna waa fagaattee dhiisinarra deemte halaala. Inna waa fagaattee dhiisinarra deemte halaala. Dhiiru toosi daawulee waasiin bahuu beelaa waasiin bahuu beelaa. waan ajaa'ibaati wallee duruu bareedduu daran bareechitanii dhaloonni ammaa kun aartii duraanii san akka if duba deebi'ee dur aartiin keenya maal keessa ture arra hoo maal keessa jirra waan jiru wal madaalchisuudhaaf bifa kanaan nu dhiyeessuu keessaniif hedduu takka galatoomaa ulfaadhaadha. Meegaa sa'aan keenyas yeroo dheertuu isinirraa fudhadheetiin jira gara dhumaa dhufnee jirra. Silaa akkanatti halkan guutuu wajjin bullee'u ani hedduu takkanatti tola garuu kana caalaa isin wanti godhu hin fedhu. Mee dhumarratti sirba tokko baaftee turte sirba mata dureen isaa xarraq jechuun maalii jedhu jechi xarraq jechuun maalii jedhu akka arrabatti ilaalama sirba kana mata duree kana maaliif akkas godhu. Jechuun karaa keenyatti waaltawaadha. Gartee namuutti itti fayyadama. Xarraq hin jehiini. Himbooniin takka ammoo akkatti ifirra hin dhahiini waan akkas akkasii kanneen bakka bu'a. Sanirraa hin jee Qabiyyeen isaa maali silaa? Qabiyyeen isaa jechuun dubartii si jaalatte takka akka isheen ifirra dhoottee wanti hin jennedhaami? Kaninan jaaladhu isiin na feeti na jaalatti garuu booda gartee ijoollummaa isiin qabdu. Kaninii fi gartee isiidhaaf akkatti maraadhiyoonni jiru. Isiin garuu ifiin gartee saayibbootan biratti if garsiisuudha. Waan san garsiifachuudhaa fi haala san akshina san garsiisti. Sanirraa hin ka'ee dalagee waan sanii. Ifi wayii agartuu baanta?
xiqqoo boona qabdi beekta. Erga waliin dhufnee ishumaa fi kalaqe. Amma irraa guddoo mana isheetti dalagee sirba sanii. Waaw, hedduu takka bareedaadha. Dhumarratti ammoo mee isin lameenuu yeroo dhiyootti maal isinirraa eegna? Ammoo maaliin dhuftan jennee isin eegnu? Dhugaadha ammayyaadhaan hin dhufu deema ammaani. Sirbuma kanaan gartee kilippii itti dalaguu deema. Bifa haaraan audiyoos dalagee. Ji'a takkaa lama jidduutti waan kana xumuree kan gartee karaa miidiyaa dhufu waqtiin qaba. Akkasii hamilee teessaniin ga'a. Akkasii. Tole akka ajaa'ibatti akka dhuftanii fi waan ajaa'ibaatiin akka dhuftan akkasuma daawwattoonni Forex Entertainment dhaga'uu jirtanii sirboota kana dura hojjetaman hedduun keessan akka jaalattanii fi irra deebitanii ammallee akka daawwattaniif hamilee akka taataniif isin gaafannaa. Fuuldurallee waan ajaa'ibaatiin akka dhufan abdii irraa qabna. Waan dhufu hunda YouTube isaanii subscribe godhuudhaan sheerii fi hamilee ta'uudhaaniif akkasuma jajjabeessuudhaan akka janaa dhaabbattan abdii guddaa isinirraa qabna. Mee dhumarratti sagantaa keenya goola bunduratti wanni nu hafe takkaa'u osoo hin kaasin bira dabarree jettanii kaasuu barbaadde yoo jiraatte isin lameen ifuu carraa kanneetiin sagantaa keenya goolabna. Waan jechuu barbaadu intarnaashinaala gisee hojjennu akka ifin irraanfannee ijoolleen amma lafaa hojjetu artistoonni keenya fakkeenyaaf Dr. Ali Birraa yaadadda waasilleen dararuu sirba jiru biyya alatti intarnaashinaala ajaa'iba ergaa gahaa gartee akka namaa galutti ergaa namaa dabarsee intarnaashinaala ta'e hanga ammaan irraanfatame intarnaashinaala caalaa tahee jiru afaan Oromootiin yaada waliin faalleessin gartee yaada gahaa namaa dabarsee sirba akkas fakkaatu nu faayee jira intarnaashinaala gisee hojjennu aadaan alatti waan safuu ammayyaa gisee hojjennu sirba safuu eeggatu osoo goone dasna ja'a Oromummaa keenya osoo hin irraanfatiin nuti sabaaf hojjenna saba nu laalu hedduu qabna uummanni Oromoo safuu qaba waan ta'eef kana akka eeggannu ja'a hanga numan dubbadhaa galatoomaa. Tole xumuruu keenya duratti wallee takka taa'amma dura isirraa dhagee takka jira. Biiftuu barii goobana jiru wallee jettu akka yoo sagaleen teessan dadhabuu baatte wallee san xiqqoo daqiiqaa takka irraa nu jettanii sagantaa keenya goolabne dasna jaa. Waan hin dhageef hedduu takka dasna jee. يا دخوان جرون جرون يا سر قلبي انت روان سند جرون ربينا ربينا آيبولي تغمرا لكم سمالي Nayana walyani kanamalle, ihaju bashashadu kanamalle. Jalala devi jingabam ergasi kare, basi binna gurrada simmararure, 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 adana simmararure.
Inka bu'awwani sinjiru Inka bu'awwani sinjiru Inka bu'awwani sinjiru Dhugaa dubbachuuf waan ajaa'ibaati wanni isin hojjechaa jirtan akkaataan isin itti walliftan waliigalteen keessan abbaa manaatii fi haadha manaa ta'uun keessan immoo bifa kanaan wajjin hojjechuun hedduu takka akka wanni isin hojjettan bareedu godhee jira. Galatoomaa fuuldurallee waan hedduu isinirraa eeyna yeroo gabaabdutti illee waan dhuftaniin kana akka ajaa'ibatti akka isin simannu asumaan waa ta'atiin galla. Yeroo biraa ammoo haala birarratti bifa kana caaluun akka walitti deebinu abdii guddaan qaba. Kana caalaa wanni dhaammatta yoo kan jiraanne taate sagantaa keenya gara gola baaddeemu. Akkuma jettetti waan haaraa wanni dhufna nu eeggadhaadha inshaallah nu bira jiraadhaadha rabbii umurii nu haa dheeressu rabbii waliin nu haa dhiisu forex entertainment subscribe godhaa rabbii entertainment subscribe godhaa tiktoka keenyas follow godhaa nu wajjin tura isiniin jenna uummanni Oromoo. Galatoomaadha. Birraa sumaanis si galatoomfatuun barbaada. Hedduu galatoome akkatti nu kabajjee niyaamu keetiif thank you galatoomi. Isinillee hedduu takka galatoomaa dhugumatti hedduu takkan isin jaaladha umrii waliin dheeradha waan ajaa'ibaan waan yaaddan hundaan milkaa'an isiniin ja'a. Ammallee irra deebi'ee dhuftanii qophii kana fakkaatu nu wajjin hojjechuu keessaniif affeerraa teenya kabajanii yaamicha keenya awwaattanii asitti nu argamuu keessaniif hedduu takka irra deebi'ee ammallee galatoomaan isiniin ja'a. Galatoomi. Egaa kabajamtoota hordoftoota Forex Entertainment qophiin keenya keessummaa kan hanga ammaa hordofaa turtan kana fakkaata. Qophii keenya irratti artistoota lama haadha manaatii fi abbaa manaa Ibsaa Abdurrahmaanii fi haadha warraa isaa artist agartuu walleelee hangafoota artistoota keenyaa duraanii dhama haarawaa itti godhanii bifa haarawaan dhaloota ammaa kanaaf dhiyeessaa jiran akkuma beektamu walleelee hedduu hojjetanii jiranii walleen isaan hojjetan ammoo hawaasa keessatti hedduu fudhatama argatee fuulduras waan hedduu takka isaan irraa eegna qophii keenyaa itti aanuun hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.